asmisha ويم زملي abona disi gaya ki wallahi wa rabbal kaaba anamma laal anamma sono brataate ittinaaso waati garuu garaana nyaatta دبم زملي يجي أنا كنا بو أنا كراسي أنا بيران كان سير كدت سنتانا كندوتين سجالنا yaa aboo haga duututti nan jaalatini rabbuma keetiif jecha na jibbi yaa aboo يا ربي يا كم أنت مزمل أما دي كراسي دنتي تما دينك تاز بلوك نقوتي بر والله لازم كرو كسمانو واني سجالة دبابدي تكمل نيجرتي abdii muradhu yaa aki abdiinu yoo muranne shirriin dhufu laal amma abdii yoo murre wallaahi shirriin dhufu wanni hundi agarte abdii galchime abdii gastii keessa seen ishee harkisa عبدي مالي بمرمرو kalas يا عبد ربي جيزة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waalaikum salaam jaalakkam Sila mucayyoon tamadiyoo Ani akkasuma gaafiif si deebii irratti jaalladha. dhiyeessine sanii isiin akkam taatila? mata magaafif deebii si wajji goota santu kun rabbiif jechallee nu jibbi jennaan didde abba Laa ilaaha homaa duuba deebi'uu hin dandeenye jaalalli kee akkuma itti fufee jira. oma takka didameera والله sila namma بلوك اللي نقول إيدينا دي Muzammil مرة ورمى بلوك wallahi دلنا nama بازي Muzammil osoo taate Muzammil osoo taate dubartii kana jaallattu argee abadan waan fedhe gaafa isaan dhiisu akkam habiibi itti fayyadu. dhagayisitti ma yoo rabbii dachii fi samii uume sodaatte suuraa kiyyallee hin kaayatin muzammilillee jaaladha hin jedhin baqqaa dhiisi an sababa keetiin miidhamuu edaa dhiisi baqqaas mishaayaa aki afi sila micattii mee maal jennaan iyyuu afaan oromoo kan beeyti micattiin tun ganama mana reedii dhayxee nama 2,000 irratti akkana bootti Yoo isiin poostii gootee argee ka abaarsaa wayii hirrifadhe sila abaarsi sun sila eenyuun abaarti mijattiin tun jedhee hirrifadhee beeta. yaa ka abaartu ammallee viidiyoon isiin hojjettu viidiyoo sirrii hin taane ka akka waan ani itti ulfeessee minaamina huccuu gara guuratte anamma wallaahi lazim Sila abboo viidiyoo abaarsaa sana mijattiin kaatimaa si balleessuuf immoo katimii si kutuuf immoo ati nama lafaa dhufa jiru sila abaarsi sunoo maal jedhee hirrifadhee badabboo akka waan ana taate kanatti sila uummanni abaarsaa na garagalee jedhee. Abaarsan Wallahi, warra biratti gaddisee namaa jeema afaan kiyyaan hin jenne ani immoo takbiin magaalli jaalalaa wal namaan qixxaatu jeetu waraabe. dhaga yaabdi anamma wallaahi warabbal kaaba an in dhoyfadha malee na dhukkubaan hin beeke maal akka ta'e hin beeku an amma ija oromollee seenee jira ammallee ija nan seensisini baqqaa na dhiisi yaabo Wallahi billahi sin jaaladha. Asmisha dhiirri Oromoo baay'ee lafa kanarra jira. Mucaan kun bultii qaba. Natti mul'ata nama viidiyoo godhatee taa'u faayisaa isa qofa na mul'ata barri jijjiitii isa malee nama biraan gartu. Atuma fedhe yoo inni biraallee qabaate. Deengadda karaa hundaan buloo kana godhee jiru osoo abdii takka muratiin maaliif waan hin jaaladhuuf abdii takka osoo muratiin Oromoon buloo dalaana baasisiifte. oromoo miti jedhi kaan ufumaan si baase ani akkanuma sitti muufi akkuma ati na hubattuufi yaani anamma sa'aatii ammaa kanatti nama jaalalallee si hubatu miti haala gaariin taane keessa jira na dhiisin bakka akkanaanu ani galee akka gaafa no wanni ati na wajji qoodamtu hin jiru Neetworkii isiitti na fakkaate taaptaap godhaa gaas taaptaap godhame xiqqoo neetworkiin hin rabbasha. amma sitaa asmi akka namni sin jedhu kanatti obboleessa keetii si bira jira irratti immoo of duratti yoo ati poosti na godhuu dhiiftee agarte
ka xiqqoon abboontu taate irratti kalaallu ta'a. Eenyutu buusee wanti maa buusta? Boyaa jirti sila boyaa jirti. Yaa Rabbi. Toddee fi jaasmiin si harkisaa Booddee dastii. gurguramu dhiise. Buusin nama tokko. Nama buusutti hin jiru ani nama miti silaa amma feete fitti uumaman tokko mana tuqootu. Muuzee hoo mujattii tana akkam godhudha ree furmaanni si maal haa ta'u jettu sila akkam godhan ilma namaa tokko jaalalli kennaadha jaalalli eega sirraa qabu sila akkamii nama dhibaa bara mujattii itti himte akkamitti itti himte ishee bifa karaa beektuun itti himte Asmishaa. Wayyee. Baramti kanina ni isa malee dhaggeeffadhu guyyaa kana mana reedii dhaqeetiin haa biloog jalan jira mana reedii kumaan argettiin dhaqee biloog jalan jira biloog na godhee karaa hundaan akaawuntii illee lamaan qabaadhachuutiin biloog na godhee ayee akkumaan achi dhaqetti warri koomantii seenanii achi jalatti ashaangulittii booyaa takka kaa'ee namuu akkaan dheengadallee agarsiisan irratti nama kuma lama maaltu jira achirratti viidiyoota kanarraa waraabanii turan bu'ee isaanii warri koomantii guutuu namni hundi takkaa duwwaa kan achi jiran asmishaa jennaan nagalchee beeytaa reedii. okay ayee Kanatti biloog na godhee eegita achirratti dubbannaan achirraa kutee egaa giseen gastii banatee wanti anaaru gastii banee walitti isin erga jee bubbeen gastii isaa banee walitti bu'ee. Dhaga'e siima. Asmishaa dhagaa jirta. Eenyuun dhagaa? Akkanumatti nama 3,000 kana cufi gastii kiyya kootu mana kiyya banee agartee waan mari'annu kun. Okay, nama yeroo dheeraa hin qabdaami? Yaa nin qaba rakkoon hin jiru mataa miti. furmaata yookaan argachuu qabdi yookaan abdii muruu qabdi marii bareedaa fi mari'achuu qabna Yaa wallaahi lazim. Ani abdiin hin muru wallaahi billaa hin jiru. Galee abdiin hin jiru wallaahi billaa. jechuun waan wayii waltannee dhugamaan akka intala shamaraa takka tatillee miidhamuu hin qabdu yoo jenne achirratti haasofne waan wayii wanna godhuu qabna jechuu barbaadeeti. Ati ammootu abdii hin murin. Abdii eessitti hin jaaladha. Abdii muruu wanni ani siraan abdii muree kadeen gadda giseen karaa hundaan biloogiin natti cuqqaaleen abdii mura ture. Garuu ammoo abdiillee hin murree achumaan Oromoo biloogii irraa na baasisise si galee. Nama jaalachuu waa nama taati gaa jaalalti sanattuu saree nama gootii waan hunda nama gootii beekta. Sanirraan biyya ammaa jirtaa mana madaamii keessa jirtaa yaadarraan hojiirraan. Madaamii gisee wanta bilbiltee biyyoon tun maaliif akkana boochu gisee wanta isii boochuun harkaa jettee intalli nama itti hedduutti giseen irratti walan itti himti maaliif akkana boochas maan jette. Abboo rabbiin furmaata si haa godhu kaa waan dandeenye haasofnaa abshir si wajjin dhaabannaa furmaata godhuu ni mokkorra. Isallee hooma dhibde wayittu dhibee beektaa jaalatee osoo hin ta'iin laayik. Chaala. Sitti maani barsiin jedhee jira barani. Ani koonan haasaa yeroo jennan haasaa waan ta'eef yaani miira keessii qabaa sin jedha garuu waatu jira sin jedha waan godhatu jira keessan siima yaani wanta inni sodaatu tokko jira. Sigale asuun beekta. Waati kote korra siima. Kana godhanii akka galeedis shirkatti galuun biyya waan hin oolle jechuudha. Galee walumaa galatti. Wanti hin oolle waan hin oolle. Sigale wanti hin oolle waan hin oolle. Adama osoo inni yoo maasxalee. Fadhee jiraan. Gisa qabbuun shirka keessallee bakkaan joonatti miidhaan ganaan hin jaaniif miidhaan ta'an taraarsiitii arsii keessa shirka keessa bakkaan joonatti. Wantummaa si taatu wantummaa wanti jirtu tokko illee hin jiru. Galtee jirta haramma yoo ati. Galtee jirta. Mee ijoollee sirkaa barreessaa mee jala kanatti. Galtee jirtiimi? Afaana galtee jirti. Yes, galtee jirti. Kana booda bahuun hin jiru. Sirkaan bichaa jedhee. Yes. Isiin ta'arsiitii sirkatti galtee jirti. Yommuu muzambilti deeyyumaa namni biraan jira mimaa. Meeqa kamitu jira qeerroon.
Qeerroon sirgaa. Ta qalbii nama fuudhuu dandeessu. Eetaa abbaati. Oromoo